Ilmi namaa waan magariisa haalaan jaalatam. Qorannoowwan tokko tokko akka ifoomsanitti bifa cuquliisatti aanuun sadarkaa lammaffaa irratti ilma namaatiin kan hedduu jaalatamu halluu magariisa. Magariisni bakka hedduutti bifa nagayaati. Akka fakkeenyaatti halluu tiraafikaa irratti magariisni karaan nagaya waan ta'eef deemii dhaamsa jedhu dabarsuuf tajaajila. Jaarraa 15ffaa keessatti uffatni misirroonni guyyaa cidha isaanii uffatan magariisa akka tures himama. Kunis magariisni mallattoo badhaadhinaati jedhamee waan amanamuuf akka ta'e galmeen seenaa ni mul'isa. Har'as ilmi namaa yoo bashannanuu barbaade naannoo magariisa ta'e filata. Amma kana immoo lafti irra jireessi heddumminaan gara magaalaatti waan jijjiiramee jiruuf paarkiiwwan kunuunfamoo ta'an barbaadanii dhaqanii achitti bashannanu. Walumaa galatti dirreen magariisni keessattuu bosonni jireenya ilma namaa keessatti faayidaan isaa guddaadha. Waa'ee bosona guddaa addunyaa kana Amaazoon maal beektu laata? Amaazoon bosona addunyaa irratti argamu keessaa isa guddaa yoo ta'u, biyyoota Ameerikaa kibbaa keessaa 40 uwwisee argama. Bosonni guddaan kun biyyoota addunyaa 9 irra qubatee kan argamu yoo ta'u, harki lamarra sadaffaa yookiin 60 bosona Amaazoon biyya Biraazil keessatti argama. Bal'inni bosona Amaazoon biyya Hindii dachaa lama ta'a jedhamee tilmaamama. Dachiin bosonni Amaazoon irra qubatee argamu osoo biyya ta'ee jiraatee guddinaan addunyaa irraa biyya 9ffaa ta'a jedhama. Namoota miiliyoona 30 ol ta'antu bosona Amaazoon keessa jiraata. Kanneen keessaa gosoota afaan adda addaa dubbatanii fi miseensota 2000 qaban 360 dabalatee bosona kana keessatti argamu. Gosoota 350 jiran keessaa gosootni 100 wal arganii hin beekani. Amaazoon bosona addunyaa irratti simbirroota hoosistootaa fi biqiltoonni 40,000 fi gosti simbirroota 1300 ta'anis bosona kana keessatti argamu. Bosona kana keessa mukkeen biliyoona 400 ta'antu jiru. Oksijiinii addunyaa keessaa 20 bosonni Amaazoon waan oomishuuf bosonichi pilaaneetii somba keenyaa jedhamuunis beekama. Bosonni Amaazoon kaarboonii meetirik toonii biliyoona 90 hanga 140 kan qabu yoo ta'u, gadi lakkifamuu kaarboonii ni to'ata. Qorattoonni akka jedhanittis nyaata keenya keessaa 80 Amaazoon keessatti kan biqiluudha. Bosona kanarraayis gosootni qoricha garaagaraa 120 ta'an ni argamu. Gosoonni bineensota balaafamoo kan akka anaakoondaa bosona Amaazoon keessa jiraatu. Bosonichi biqiltoota garaagaraatiin hedduu uwwifamaa waan ta'eef biqiltoonni isa keessatti argaman aduu 200 hanga 500 qofa argatu. Yeroo itti aanutti wantoota ajaa'ibsiisoo amanuun namatti ulfaatuu fi hedduu ajaa'ibsiisoo ta'an isiniif qabannee waan dhufnuuf chaanaala YouTube keenyaa subscribe, share fi like cuqaasuudhaan nu hordofaa.